obboleessa kee callaa wajjin akkamitti walitti dhufte artii keessa akkamii waliin seentan haalli isin wajji jiraachuu turtanoo maal fakkaata? Mee kanarraa xiqqoo duramuu. Galatoomii dhugaa dubbachuuf illeen dubbiin tun akka miidiyaa irra hin dhufneef hedduun ifaa jiru ture. Hunda caalaa immoo silbeera beekii yaaddaa. Akkamitti akkana asirratti dhufuu dandeenye beekaa. Maali bakka galu. Haa ta'u garuu gara beeksisaa keessatti yeroo ta'u akkuma inni dubbate naaf callaan waggaa 8 moo 9 yeroo barbaade. Bakkattummaa walitti dhufee tarabbii hunda caalaa garuu aartiin sirriitti walitti na boronse ture. Diraamaalee garaagaraadhaa osoo hin akkuma inni jedhe wal fakkaataadha. Gama feesbuukaatii fi hojiilee garaagaraa hojii godhachuu danda'u. Haga isteejii gahuutti. Badoo biyya sagalee xiqqoo anullee natti dhagahamtu hin jiru. Muut godhiiti haasumee yookiin. Dagotti hin jiru. Ammoo hin dhagahama? Yaa sagalee mee xiqqishoo ol nuuf yaa. Qulqulluu miti sagaleen. Dhagahama ammoo? Amma ni dhagaye amma hayyee. Yaa suura warri deegagaa'e naaf callaan turreef ol bare. Sababa irratti illee ta'ee bakkattummaan kun waliin fidde waggaa 8 moo 9. Hunda caalaa immoo waliin firoomsee akka hojii irraa nu godhe hojii aartiiti. Hojii aartii irratti immoo wanta akka filamaan gama feesbuukaatiin osoo yuutuubiin hin dhufin even isteejiilee garaagaraa dabalatee jechuudha. Waa hedduu hojii dalagu. Biyyaa keessaa garuu waldhabdee ni dhufti. Maal akka dalagaa kana garuu haga jijjiiramuu isa fide. Naafis hin galu. Hundaafuu tura wal baay'ina naafini. Thank you. Galatoomii amma karaa daayirektii karaa sana osoo hin seeniin duratti birraadhaan ol naqadhaa naaf obsaadha akkanumatti. Birraa fiti birraa fiti. Birraa kottu yeroo takka ol naa seenii. Thank you. Birraa accept viidiyoo nu banii. Okay. Birraa kiyya viidiyoo nu banii yeroo takka. Please. Come on. Gasti eenyutu akkana gurguruu jira wayii. Gastiin tuttuqinaa please. Okay. Birraa viidiyoo nu banii yeroo takka. Thank you. Baga nagaan dhufte. Okay. Ammallee hawaasni irra deebinee galatoomaa jalqaba irratti birraa kiyyaatillee baga nagaan dhufte obboleeyyan quuqaan obboleeyyan dhukkubsitee hojii ta'e dhiistee as gubbattiin warqamuu keetiif anaa dhufu baga nagaan dhufte jalqaba irratti hawaasaanis salaamtaa jeeni obboleeyyan keetis nagee gaafadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak kita lihat wala bang kana dara budu kiti ya ada social media itu boh na lebone dua ti jalan le sering kuliah tu sini atau ummo erga karena berarti perumahan dah mame akhirnya le tak tuh wan dan bisu kiti belajar lebih wala bahana wala tarar juga lu kayak gitu tuh kalau tuh padu juga misalnya len di sini rako itu wan masalah namni jong kanau udah gani bakal kita tergemu karena itu tuh kan agak tuh ninja kemudian kemarin tuh namni anggap ada jalan tulen arah babi kini level modal tiga nih namni oleh buat tuh oleh aru yo kau aku di itu banyak arawan namni jual mana pak maal isa sagalee narra taphaadhootis tagallaata birraatis mee telefoona tolchi sagalee mee okay sagalee joo jiran koomantiinis beektaa sagalee tolchaa qulqulluu miti sagalee maaliif erfaadhaan qabdu mi okay it's okay itti fufeeyye Amma negara, negara kamu. Okay, amma. Amma posto itu. Adiga itu kurang deh, suram ni berada kau jiran. Okay, ini lagi sini mi. Haye itu berah, haye deh. Okay. Akadi. Nam tu tiga ulun ada ba? Nam tu ulun bembo. Ulun mesti arah kaba di
walitti artuu keessatti tokko jala tuumin isaan illee bakka saamsitti argamuu kanaaf bakka isinaatu malaa fi ani isaan lameenuu beekamtiidha. Nama akka faamilii waliin jirani. What? Sagaleen dhagaa Muhammad? Amma akkatti iyyeega maal isa qulqulluu miti sagaleen ta'e. Hayi. Inde? Nama bidiruun qulqulleessa. Tolchi sagalee. Ammoo. Eessa mee? Birraa. Mee haasa'e Wayii shiishaa kam? bar wayii shiishaa eessaayi? Baay'ee ta'e buume anuu natti dhagaamu jira bakka ta'e hin beeku. Mee beeyi deebi mee? Mee anaan mutu ogguin laal amma shiishiin hin jirtu. Okay. So sagaleen tiyya qulqulluudhaa mi isin biratti? Sagaleen tiyya qulqulluudhaa? Inni dhageessamii sagalee tiyya? Qulqulluudha sagaleen akka ajaa'ibatti. Amma tajaajila qulqulluu. Okay birraa deebi'eeti. Birraa deebi'e hirkadhu. Okay. Invite. Okay. Birraa invite si godheetin jira. Kottu accept godhe. Haroo ni jirta jala haroo yoo jiraatte nambara takka takka tuqi haraa boodatti isin galchina. Birraa invite si godheetin jira ammallee. Birraa accept godhi yeroo takka. Birraa invite si godheetin jira accept godhi. Sagalee marwaatu akkas godhu jiran fakkaataa barra. Oo walafti. Okay. Ammallee shiishumeetti. Dhufteessa? Ammallee shiishumeetti. Sotti ayyoo maan jiru haa banadhu viidiyoo. Nagaa amma. Abdeessuma malee amtee. Mee ammuut godhu hayaa? Wayi taanaan ammuut godhaa seeti. Laa ammaan tana sagalee nagaa qabdi. Amma nageessanii? Eega. Dirqama qabdanii hundee? Isaan dubbii jira deebuu kan nama gara. Okay. Amma si dhageenya. Akkati akkuma gaariin tarfaa fi ijoolleen sun lameenuu naaf akka saayibaa fi saayiboon qofa osoo hin ta'in akka obboleeyyanii fi rakkoo gidduutti uumamte jalqaba osoo wanti hin jeen anaatu dhagee walitti araarfamu waan hin danda'u hunda godhaatiin ture. Hin milkoofne kaawwanni sun namni hanga walitti araarfatu fi yeroo takka lama sadii akkas walitti araarfatiin ture. Wanni isaan jidduu jiru immoo dhimma walitti araara qofaan dhumu waan hin ta'in jecha irra deddeebi'anii wal dhabbiin isaan jidduutti uumame sababa kanaati asillee dhufuu hin barbaanne gaafa dura yaadni asirra dhufu kun dhiyaatu namadee garulleen turre sooshaal miidiyaa irratti wanni bahee waan bareedaa miti jennee waan yaadnuuf garuu ergati isaan lameenuu yaada asirra eegaa dhufan booda ammallee wannan jalqaba irratti wanni kun yaadanii dhimma kanaa hin eegalan irratti hawaasa fi hunda warra asirra jiru hin barbaadu. Akka asirratti gartee akkanaa yaa'anii hamtuu walii dubbatuu fi wantoota garaagaraa haa ta'u osoo hin taane rakkoon isaan jidduutti uumamte tun akkamitti furmaata akka argattu qofa irratti akka xiyyeeffannutti osoo ta'e bareedadha. Sababni isaa wanni sooshaal miidiyaa irratti namni waggaa dila kana waliin ture akka obboleeyyanitti mana tokko keessatti waliin galaa bakka takka waliin hojjechaa halkanii guyyaa waliin wanti jecha dhimma ifii dursanii dhimma biraatiif yaada namni waliin sadarkaa kana ture. Amma deebi'anii hamtuu walii sooshaal miidiyaa irratti baasanii dubbatuun hedduu ulfaata. Amma kaayyoo waan kanaa asirratti
hamtuu walii dubbatanii abaluu akkasuma godhee abaluu akkas godhee jaanii osoo dubbatamu baate annatti tola sababni rakkoon furmaanni kun ittiin furamuu danda'u jara kana lameen jidduu maaltu mudate wanni mudate kun hoo akkamitti furmaata argatu danda'a jechuu yoo taate malee abaluutu akkas na godhee waan akkasii na godhee jaanii hamtuun hanguma afaan keenyaa baatee nama biraa bira geessu wanni suni furmaanni isillee fagaachaa deema. Hanguma namni dhagahee namni garaagaraa by the way social media irratti waan bahee jechuun waan furmaata illee osoo waan argatu tahee waan tan furmaata dhoorguudha malee furmaata itti fiduun akkaan amma jee kanatti yoo ta'e malee rakkoon furmaata kanaa maal itti godhuu qabna qofa irratti yoo xiyyeeffatame malee abaluutu akkasa na godhee abaluu kanaatu waan akkasii dalagee isaa akkasa na godhe yaanii yoo wal himachuu taate asirratti rakkootu uumamaa deema daranuu. Sababni namni social media kanarra jiru namoota keessattuu warri tiktok irra jiru namoota ajantuma dubbii namaa godhatanii taa'anii haasa'uuf social media kanarra jirantu jira. Hundi keessatti beektanii namoota akkasii taniif ajandaa godhuu osoo hin taane furmaanni rakkoo tanaa maali waan jiru irratti osoo xiyyeeffannee bareeda. Rakkoon isaan jidduu uumamte maali? Rakkoo tanaaf yoo furmaata akkamitti itti goonaa waan jiru irratti xiyyeeffannee yoo wanni hafe tahaa isaan jiraatte akkuma jalqabne sanitti akkuma jalqabaa gaafa amma dura lafatti haasofne sanitti lafatti deebinee haasa'uu dandeenya malee dubbii guutuu asirratti yoo haasofnu taate furmaanni sunuu ni hafa jechuu barbaade. Kanaafuu akka namaan tana jee kana yoo ta'e bareedaan jaanii yaadni keessan namoonni biraatti asirratti dhufanii maal akka goonuu qabnu akkamitti isaan walitti araarsuun akka danda'amu irratti marii haa goonuun jaa ammoo isin lameen callaa fi badhaasuu waan hin dhaamuuf isaa akkas nu godhee kun akkas godhee waan akkasii godhee jettanii hamtuu walii asirratti hin baatina namni gammachuu waliin beekaa hamtuullee isin jidduu hanga sunda waan wanumaan fedhe sun yoo isin jidduu jiraatte baatanii hamtuu waliin dubbatina jechuun barbaadan akka wanti akka ka'umsatti jechuudha osoo dubbii tana haa ta'uun jalqabin duratti waliin hammeessinaadha. Waan namni itti isin wanti wal fuuldurallee waliin jireenya keessan booressu asirratti hin dubbatina. Dubbiin hamtuu namuu akka hin dubbanne jechuun barbaada. Kanuma welcome maroo. Galatoomaa. Okay. Galatoomaa. Sagaleen tiyya ni jirti warri mana haroo bagana gaan dhufte. Okay. Asirratti obboleeyyan warni beekuu qabdan isin hundi asirratti ammaan tana waan lamaatu jira isin hundi dhaggeeffadhaadha. Wanni lamaan jiru waan jiru guutuu dubbannee furmaata baasuu yookiin immoo waan jiru hundaas gubbatti dubbannee bifa biraatiin osoo hin taane bifuma nagayaatii fi bifa gaariin bifa gaafiilee isaan gaafannuun deebisaa gahaa finnee asuma gubbatti furmaanni san immoo eenyu harka jira isin harka jira hawaasni harka jira yoo isin furmaanni waan fedhe haa ta'u furmaata san ni kanninaa kajattan taatanii furmaata san ammaan tana itti goona dubbii san immoo asumarratti ajjeefneeti asumarratti osoo isin jirtanii walitti fayyifnaa jechuudha. Isinii galee niitoorkii eenyu? Okay. Furmaata ni kannitanii? Furmaata yoo kannitan nuti waan manatti haasaan hundaas gubbatti naasawan isinii galaami waan keessaan haasonne guutus finnees gubbatti naasonnu san akkasitti nun eegina wanni hundi as gubbatti hin haasayamu immoo furmaata ni barbaanna. Furmaata sanii isinirraa barbaanna haaroonis dhufee jira yaada haaroo irraa fuudheetiin san boodarraa karaa obboleeyyan keenyatti achi dabarraa haaroo mee waan kana gaa jalqaba irraatilleen keessallee waliinillee haasonne quba qabda asiin si guddisa quba qabda dubbiinis akkamitti akka deemamuu turtes quba qabda ammaan tana waan kana osoo diippilii hin taane sababa isaan itti wal dhaban isaan lamaanuu gaafannee gara furmaatatti dabarramoo lakkii dubbii tana
akkanumatti ni ajjeesnaa furmaatas ni goonaa karaa araaratti haada barruudha mee yaada kan kee jalqaba. Tole, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obboleeyyan kiyya duraan dursee obboleessa kiyya Abdee Shawuu caalaa badhoo fi Birraa Inspire hedduu takka galatoomaa hawaasa keenyaa kanas gara jirtan bifama anillee xiqqoo isinirraa dhibaa wayitiifin ol seene. Kana mata akkaatti duraan dursee obboleessa kiyya Abdee waan kana sa'aatti fudhattee akkana ifaa jirutti hafaltee waan kana asitti hawaasa irra fidee furmaata obboleeyyan keenya kana gidduutti fiduu yaaloo hedduu hedduu takka galatoomii si ja'a. Ani akkuma ati yammaan tana tuyxee xiqqoo na duratti illee haasofitanii jirtanii gaafa akkuma nama irraa dhaqqabe kanarraa hin fuudha. Yoonii fi silaa waan kana badala dubbiillee keessaa akkasitti asoo hin dhoosne akkuma ati reefu jette maaliif akkuma Oromoon jette garii rifeensa kana nama dura haaddatanii garii ammoo qofaa haaddatan jedhanii waan san taatiin jecha arraan tana obboleeyyan keenya kana asirratti asoo isaan hin fayyisne adda hin yaanu kun waan jala muramee jiru jechuudha. Kun gaarantii inshallah yoo rabbiin jedhe. Kanaafuu osoo nuti jirru wanni kun numa hin taane waan san furmaata san finneetuma asirratti kan fixnee baanuu tahaa jechuudha. Waa hundaa'u kanaafuu Ilfaadhu ashu oliin deebisa. Okay akkana goona. Yoonii fi dubbiin akkana haa ta'u ta'ee akka birraan jiru saniitti yoo haa ta'u ta'ee waan jiru guutuu anaa dubbadhuuti. Keessoo sun ta'in waan takka takkaan dubbadhee furmaatatti yoo deemne yoo birraa anummaan takka takka irraa waldhabdee kanaa fi maal akka jiru guutuu dubbanne san duratti immoo waldhabdeen kun hawaasni uummanni kaayirootii fi lafatti yoo maaliif araarri kun bu'uu dhabe irrattis yaadni ni kan namaa kasan booda furmaata asumarratti akkuma haroon amma dhufe kanatti namoota nu barbaachisan ol galfannee furmaata kana asumarratti irraan tana cufnee firraa finnaa jechuu osoo karaa dheerallee hin deemini karaa saniinis arraan tana inshallah furmaata itti agarreetuma deemna birraa san duratti gaafiin si gaafadhuutu jira ati gaafiin nan si gaafadhu akkamitti dubbiin tun online irratti bahuu dandeesse namoonni si dabalatee namoonni jajjabaan osoo kaayiroo san keessa jiranii akkamitti haddii kana namni dubbii tanallee sitti natti jalqaba fide sihi yeroo ati natti fiddoon piraankii akkanaan irraa dhiisaan isin hin jee piraankii irra obbuu irra deebitee dubbiin jabaattuun anis jidduu seenuu danda'e akkamitti lafatti dhumuu danda'e dubbiin tuni mee kanarraa xiqqishoo nu dubbadhu immoo badhaasoo callaa birraa haroos dabalatee ani waan nu barbaachisu furmaata sanii waan akkanaati jennee daangaan hin ibsinu isin hunda akka isinii galutti daangaanii waan aganaati jennee akkana jennee waan ibsinu miti akka furmaatatti nu ifnu immoo in general gooneetuma dubbannaa jalqaba irratti birraa gaafii tana qofa irratti xiyyeeffadhu akkamitti lafatti dubbiin tun akka dhumuu didde mee adda nu baasi. Okay, itu galatoome fadhaa itti duree dubbiin tuni jalqabdee fi isaan lameen gaafa wal dhaban dhimma ofirratti wal dhaban dhimmi isaan irratti wal dhaban dhimma waa'ee diinagdee fi waa walirraa qaban jira waan kanarratti wal dhabanii fi waan kana ammoo isaan gaakoo beekamu wantoota hedduu waliin dalagaa turanii waliin jiraachaa turanii namni ammoo waliin jiraatu akka obboleeyyan dalagallee waliin qabu akkasuma jireenya isaanii guutuu waliin qabu faayidaaleen garaagaraa jidduu ni jirti namni faayidaan jidduu seente immoo obboleeyyanillee wal dhabsiifti abbaa fi ilmaa wal dhabsiifti waan kanarra wal dhabanii gaafa waan kanarra wal dhaban jalqaba anaatu dhagahee gaa namni hedduu isaanitti dhiyaatu fi waliin jiraatu ana waan kana akka obboleessaa tokkotti dubbii tana naan gahanii gaafan jidduutti furmaata barbaadudha isaan lameenuu yaamee wanti jiru furmaata itti godhuu hin dandeenye sababni hogganni isaan walitti araartee fi waan kanaatu jidduu jira fakkeenyaaf namni waa walirraa qabu tokko hanga wanni suni hafalamuufitti walitti araaramuu ni ulfaatti yeroo lama yookaan sadii akkas walitti araarteen ture deebiinii ammoo wanni sun hanga ta'utti waan jedhamu gartee wat sagaleen dhagaamu jira dhagaama dhageeffamu jira yaa akkasitti waan kana sababni waan kana waan ta'e jecha ani yeroo walitti araarte hayyee waan kana godhuu ni dandeessaa itti gaafatamummaa kana fudhachuu ni dandeessaa waan jiru naa dhiyeessanii keessattuu badhaasoo jechuudha waan jiru kana waan kana itti gaafatamummaa fudhattee godhuu ni dandeessaa waan jiru gaafii na gaafannaan ani ammoo dandeettiin ani qabu furmaata sanii itti godhuu osoo hin taane lameen walitti araarsuudha fakkeenyaaf waan jidduutti badee kana
akka kafaltetti kafaluuf wantoota garaagaraa gaa'ee waan kana hodhati dubbii tana dhiisaa asumatti jechuu waan hin dandeenye jecha sababa kanaa namoota garaagaratti dubbadhee nama agartee waan kana formaata fiduu danda'a jiru hedduu gaafadhee ture. Ani egaa akkuma beekamu sooshaal miidiyaa irratti laayif hin seenu asirrallee dubbiin akka dhuftu hin barbaadu. Ammoo gara keessatiin namoota hedduun dubbisee namoota san keessaa tokko abdiidha. Abdiin ammoo waan formaata ji'ee yaadu asirra fide. Namoonni biraa ammoo kanneen an dubbise sooshaal miidiyaa irratti akka baataniif osoo hin taane akka dubbiin ture osoo sadarkaa kana hin geenye formaanni itti dhufu namoota biyya kana jiranis tahee namoota biyya biraa jiran kan garaagaraa aboo rakkoo kanaatu jira waan akkanaati ijoollee kana akkam goonaa sadarkaa kanarra waliin jiranii waan jiru yeroo hedduu yaalii godhaatiin ture walitti akka araartinu manguddoo nama gurguddaa hunda yaameetiin ture walitti finnee ture teenyee haasonnee ture wanni kuni sadarkaa haasaatti osoo hin taane waan akkanaatiin furmaata argachuu danda'a waan jaamu waan yaada akkasii qabaniif jecha waan sanii ammoo ani godhuu waan hin dandeenye jecha namoota waan kana godhuu danda'an akkuma namallee irra deebi'ee wanni ibsu barbaadu namoota waan kana godhuu danda'an jee yaadu kanneen hedduu ibn ati jalallee jiraachuu danda'ani namoota akkasii tanitti waan kana kan yoo goonee sadarkaa agartee wal gargaaree waan kana yoo goonee waan jiru nama hedduutti dhiyeesse namoonni waan kana nu hubatanii fedhinnaa akkasii qaban hin turre sababa kana isaan kuni yeroo waggaa takka walitti araaraman yeroo xiqqoo booda gaa namni faayidaan jidduu jirtu deebi'ee wal dhabaa irra deddeebiin akkasii wal dhabaa turan ammallee walitti naannarsuu ture hayyee dubbuma tana ol baaftanii nama duratti illee wanti hin godhina waan jiru garte namni furmaata wanta akkasii godhuu hin dandeenye si dhagee yoo faayidaan inni si godhu hin jirtu fakkeenyaaf namni jidduu haasee waan ati balleesse gartee si gargaaruu hin dandeenye dubbii yoo dhagee faayidaan inni fidu hin jiru yoo waan hin amanu jecha even dubbii tan namni akka hin dhageenyellee jaboo dho'isaa turre furmaata akkuma dandeenyetti itti godhudha jechuudha. Akkuma kaasee kana manguddoo umrii nurra gurguddollee yaamee walitti araarsuudha yaallee turre asirratti maa baaftan yaada jiru namni hedduun akka kaasu nan beeka. Ammoo hanga dandeenyu qofa osoo hin ta'in hanga dandeenyu ol akka kiyyatti hanga danda'u ol rakkoo isaan jidduutti uumamte kana fiiksi godhuudhaaf tattaafadhee ture namoota hedduudhaan gahee nama gurguddaa yoo gartee nama narra guddaa nama arrii qabu kabajan jee namoota akkasillee fidee dhugaadha nun salphifnee yeroo saniif dubbii waan akkanaati yaanii dubbii adda nu baasanii addaan deemnee hanga wanni sun furamu jenneeti. So namoota gaa waan kanaan itti himaa ture keessaa tokko abdee ture abdeen ammoo akkanan godhaa waan jiru yaada kana fidee sanillee mormaa turre lakkii achirra finnee rakkoo jirtuu fi wanti dubbannee isin xiqqeessinu akkaataa furmaanni itti argamu achirra barbaannaa waan jiruuni abdeen gaa asirratti ol baasuu danda'e. Isaan jidduu wanni biraa osoo kan jiraatu hin tahin akkuma reefu tana kaase faayidaa wayirra wal dhaban namni waliin jiraatu faayidaa wajjin qabaa namni wajjin dalagu dhimma walitti fiduutu jidduu jira akkuma beekamu namni waan takka walitti qabu ammoo wal dhabuun hin oolamu kanarra wal dhabanii kana caalaa yoo diiteeliin kan barbaachisu ta'e abdeen addatti baasa wanni jiru kanarratti ammoo akka furmaatatti fakkeenyaaf haroo dubbiteen turan jee dhimma kanarratti abdeeni quba qabanii namoonni tokko illeen I think abdeen kan ittiin jiraachuu danda'a. Namoonni ani dhimma kana jalqabarraa itti himaa ture kaas jala jiranillee ol bahanii dubbachuu danda'anii maqaa yoo yaamuun qaban taane. So wanni jiru kana amma furmaata akkamitti ijoolleen kuni maatii kana booda obbolummaa isaanii dursan deebisanii akkamitti akka waliin jiraachuu danda'an irratti akkamitti hojjan hojii duraan karatti addaan muran san itti deebi'anii akkamitti aartii saba kanaa guddisanii hawaasa kana bashannansiisuu danda'an ifiif illee jijjiiramanii hawaasa kana akkamitti akka tajaajiluu danda'an deebi'anii obbolummaan isaanii sun daran cimte akka duraanii sanitti amma ijoolleen tun sadarkaa obbolummaa waliin jiraachuu dhiisi sababa dubbii kanaati badhaasoo ganda biraa kireeffatee ganda kanarraa galee jechuudha. Even amma naafi badhaasoo wal arguudhaaf hedduu rakkisaadha yoo qaxaroodha wal bilbilee wal agarre malee ganda kanarraa ganda bakka biraa gala sadarkaa kanatti isaan dhiisi nutuu addaan fudhata dubbii kanaa. So waan kana akkamitti akka furmaatni itti godhamu ammumarraa yoo itti yaadame hedduu bareeda yoo ammoo diteeliin dubbii kanaa gartee asirratti dubbatamuu qabaa kajettan kanaa yoo taate itti yaadati abdeen faanitti haroonis jirta namoota biraatti wal baasati kana caalaa haasawni barbaachisaa asirratti ammas akkuma reemu tana kaasee badhaasuu fi callaan ammoo asirratti
dubbii akkana kana baruu akka tana godhe jettanii osoo dubbatu baatanii anda hedduu takka